Addunyaa irratti iddoo sodaachisoo ta'an 3. Sadaffaa Kaataakombii Paaris. Iddoon argamasaa Faransaay. Kaataakombiin Paaris lafa jalatti reeffa namoota tilmaamaan miliyoona 6 ta'u of keessatti qabatee jira. Neetworkiin bal'aan taaneelotaa fi agarsiisa lafee miira kilaawustrofoobiyaa fi tasgabbii dhabuu kakaasuu danda'a. Kunis namoota baay'eedhaaf bakka qabbanaa'aa fi tasgabbii hin qabne isa taasisa. Lammaffaa Odolaa Pooveegliyaa jedhama. Iddoon argamasaa Xaaliyaaniidha. Odolaa Pooveegliyaan kan Beenishaangul keessatti argamtu seenaa dukkanaa qabdi. Jaarraa 18ffaa keessa namoota dha'ichaan miidhamaniif akka buufata tursiisaatti kan itti fayyadamaa turan yoo ta'u, boodarra dhukkubsattoota sammuutiif iddoo koolugaltummaa ta'ee jira. Oduun durii sochii paaraanormaalii fi seenaan odolaa kanaa kan nama jeequu fi dhimma hawwataa fi sodaachisaa akka ta'u isa taasisee jira. Tokkoffaan bosona Aokigaaraati. Iddoon argamasaa Jaappaanii. Bu'uura gaara Fuujii irratti kan argamu bosonni Aokigaaraa lakkoofsi namoota achitti gochaa of ajjeechuu raawwatanii baay'ee ta'uusaarraa kan ka'e bosona of ajjeechaa jedhamuun beekama. Bosonni walxaxaan kun iddoo haalaan callisaa ta'uusaatiin wal qabatee bakka nama hawwatuu fi tasgabbii qabu ta'uudhaan maqaa gaarii qabatee jira. Odeeffannoowwan barsiisoo fi bashannansiisoo akkanaa yeroo yerootti argachuudhaaf akkaawuntii Farreeteek kana foloo godhuu hin dagatina.